qormaataaf hin kufinaa qormaata kanaaf. Ati yaa'ee jennaan ta'e dhumtee murtii. Ulfummaa Asu foto te slide nu kote profile. Lakki dhiisita profaayila. Haya. Gaafii kana gisee sin gaafanne tole hin jeenaa tasuma. Haya. Abaluu wajjinis yarkuu fedhaa. Abaluu yaamii gaafii akka Aleksoon je'esan inuma tole hin jeenaa fatanaa kuftan. Ishi jannaanis rakkoodha. Sa'aatii sanitti dinnaanis rakkoodha. Amma sossobadha. Angesiin tasgabboitu. Tanum. Gaafii biroon qabdu? Hin qabu. Aleksoon na hubachiisa. Maamila wajji tokkumaa miree? Tokkume. Yaa. Okay. Alex, gaafii biroo qabdaa? Gaafii biroon qabu, gaafiin biroo kanan qabu irratti atis gaafatteetta. Keessumaa ani wanti ani eeguudhaaf yookaan baruudhaaf as ta'aa ture harki caalaan. Yeroo darbe gastii irratti namoonni baay'een dhimma kana wal qabatee waan baay'ee dubbachaa turanii miira keessa galeellee namni maal jechaa ture as deebi'anii immoo an lafatti maqaa fudhadhe si galee ani akka obboleessaatti fakkeenyaaf abdee shootti gaafan dhiyaadhu yookaan isaa wajjin wal baree jireenya inni keessa jiru baree rakkoonni keessa jiru gaafan dubbadhu namummaadha hiriyummaadha wajjin nyaannee wajjin dhugneerra waan baay'ee wajjin dabarsineerra waan ta'eedhaaf akkasitti yaadeetani kanan dubbadhe kan jedhame garuu ajandaa sana kan itti kenneeyyuu Aleksidha waan argatan qarshii argatan adda qooddatanii jedhamaa ture haa ta'u sun rakkoon qabu waa'ee kiyyaa fi wanti gaafa sana dubbatamaa ture eessa ga'e jechuun gaafa san amma gaafa shee Jamaal Aliyyiifaa jiranis waliinan ture shee Jamaal Aliyyiifaa waan dubbatan qabu waan waadaa galan qabu hanga yoonaatti isa immoo gaafachaan ture maalirraa hangaameera waan jiru eessa ga'e akkasumaan afaanumaan wal jajjabeessineetuma wal biraa deemnee ayisoo abshir si wajjin jirra jenneetuma deemna moo wanta jenne waadaa galle sana bakkaan keenyaasa jedhudha namni qarshiidhaaf jechaas dhufee qarshiidhaaf jechachi deebee jedhamee maqaan meeqa namatti kennamee haamileen gama meeqaan kan si cabu jira isa sana maalirra akka ga'e baruufan dhufe amma bareera duraan yoo wanti wayyaa walitti funaanamte gaa amma manaa kenname san akka fudhadhuuf akkaawuntiitti erguufan ture amma dhaga'eera Thank you Alex. Aye galatomi Alex yoo gaafii biraan qabaanne jalanaa ture kabajaa fi jaalalaan asumaanuu Alex baga gammaddee sin jechuu barbaadaa irra deebi'ee hawaasa irratti hawaasni azala jirtan silattuu waan biraan goonuu yeroo takka Alexiin baga gammaddee nu jaani Alexii I think ni qaadimatee ni godhatee footoo wayirumaan arkee anyway baga gammaddee jaani obboleessa keenya dabalamee jiran fakkaata. Baay'ee Alex walitti deebina. Okay. Haya okay. Rihu akkam? Rihu. Dhageessu. Hello. Muutira jirta. Rihu muutira jirta. Sorry. Dhageessu na fakkaata. Gaafii. Waan irraa akka dhageessuuf hin ture ishee itti fufi. Okay. Rihu irra deebii erki obbo Takka. Irra deebiiti gastii erkadhu. Anyway, asumaanuu osoo gaafii gidduun gaafiilee isiniif neenaa ispeeshaalii irran isinii deebi'a warroonni dheengadda keenya bira dhaabbattan obboleessi keenya bikka kaleessaa san hin jiru murtii guutoo duraan beeytanii fi murtii guutoo amma beeytan adda addaa. Muniira gaafiidha qabda I think gaafii qabdaansaa olii si galcha okay. Yoo nifiin gastirra isin naqee gaafileen siireesii fi ta duraanii san amma bira dabarree jirra entertainmentirra jirra gaafii akka jaalalaa akka Alexisan gaafii sammuu akkasii yoo taate accept ni goonaa isinirraa namoota hanga takka. Tasanii wal qabatee yeroon sanitti isin deebi'u namoonni murtii bira dhaabbachuudhaaf dhiyoon tana akkasitti pilaana qabdan okay nuuraa isin galcha. Irra deebitanii waan sanitti yaaddanii obboleessa keenya akka gadhaabdan asumaanuu irra deebi'ee dhaamsa obbolummaati
gajjabeessaa yeroo inni asirraa beelle iyyaafadhaa dubbisaa wal qunnamaadhaa akkasii galatoomi. Okay, mee Muniiraan gaafiin qaba jettee. Okay. السلام عليكم. Waalaikum salaam. Muniiraan galcha jeetiin si galche Mahammad Namo. Hayyee? هو عمك أكيد جتون هيه. Nagiyaa? فيا بوسو الحمد لله مالي جرتان قالوا عن عم سنة كافي تيجي كافي سيريس التوري انترتينمنت رجل No, siresi accepting gono ma. Siresi kudan no. Ya, entertainment boleh. اوكي هيه هندانو بقى نكان مجراتي مرتقطو اللي جاني أتيس قال تومي أفيرو كتير namni keenya wal jajjabeessuu fi wal bira dhaabbatuu gisee hedduu gartee yoo numa rakkate yoo numa du'e qofa gartee argaa jirra yeroo ammaati. So sa'a namni rakkoon wanni adda addaa gaddi adda addaa yeroo itti geessee bira dhaabbachuullee barbaachisaadha. Kanaaf wanni ati reefu dubbatte sunillee ammaan dura dubbatamee gartee maqaan fuudhamee jira. Kanaaf tana booda gargaaramuu qabaa yaadachuun qaba mucaan kuni. So waan barbaachisu moor gartee namuma namatti aanutu namaa godhaa waan kana namu akkuma Alexi dubbataa turetti ammaan duralleedha rakkoo jiruu fi waan duuba jiru ni beeka waan ta'eef ifa baasanii ummataaf gaafa ammaan dura eenyu mana aslitti seenan sanii xiqqoo gubbarra dubbatamee ture haga tokko haga gartee booyee himu takka gahee wanilleen Alexilleen so imimmaan isaa arginee gaafa san irraa usuu waan nurraa eegamu mti mucaa kanaa. Kanaaf parsinaalillee ni beeknaa waan ta'eef rakkoo jiru gartee gaa akka ifa gootanii gara ummatatti baastanii waan kana namoonni keenya jaanillee yaadan mucaa kana gargaaruu barbaadan hedduu jira akkan argetti gaafa sirraa ka'e. Kanaafuu akka gargaaramuu godii siinjaa obboleessa kiyyaatti. Taate Mahammad Namo. Thank you. Galatoomi. Ulfaadhu. Wal quba qabaannaa isaanis ta'e. Maan jalan tura. Entertainmentiin qabu. Thank you. Galatooma. Haya, Adde Muniira. Hamza, Obsi. Adde Muniira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkamitti jirta? Duraan dursee obboleessa keenya abdii keenya waan gaarii hojjechuu jirta. Waan bareedduun dhuftee miidiyaa kanarratti waan akkana kana fidii feemasootaa fi warreen hunduma keessattuu hawaasa keenya gaafii fi deebisa akkanaa nu godhuu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomis hin jenna. Itti aantee kabajamuu fi jaalatamoo obboleessa keenya murtii guutuu baga nagayaan dhuftee si jaalannas kabajna yoomii nu jiraadhu bakka sanitti illee sittiin gammadee osoo dhalaa afurnaa fidanii afranuu harargeen fuudhee jettee baga isee. Jenne Muniira harargeen fuudhan jenne dhiisi balaata akkanaa dhiisi. Karaa harargee of. Lammata murtii keenya waliin gaafadhaa. Murtiilee gaafii lamaan si gaafadhaa. Gaggabaabtee gaafii tokkomaan dura. Osoo jaalalleen ta'e akkaan jaalattu akkaan dheebottuuf akka jaalalaa kanatti halkanii guyyaa isii harku hawwitu guyyaa walitti dhuftan wal fuutanii niqaa halaal godhattanii wajjin ol seentan ji'a baatii lamaattiin ulfaa'ee garaa qaba ilmoo namaatiis hin jette gallakkistamoo moo isii sanna hastursiin jettee ilmoo san akka dhalattu hasturtee wajji gootee akkasii dhaltee ilmoo san maqaa keetii yaamamtu hayyamtaaf moo isii sanni ariisa tokko kun gaafii. Akkamittiin ari'a tanan jalaa si deebisaa tun fardiidha. Akkamittiin ari'a. Hagaan fedhe haa jaaladhu. Hagaan fedhe haa dheebodhu. Hagaan fedhe isiisan malee jireenya hin qabaatin. Ani muslimaati. Kan inni fuudhu muslima gatii taateef isiin hagam osuma dhossitellee waan amantiin dhorkun dhossitu dubartiin. Because intalti garaa qabdu osoo garaa qabduun yookaan hin godhamu sirraayis hin bu'u. Ani fuuni haa wajjin qabnu jechuudha akkamittiin hin ariinee deebiin kiyya. Ni qotti jechuudha galatoon. Galgaluma sakkitti. Ayyee osoo carraa mootummaa addunyaa harkattee rabbiin guyyaa sa'aa 36 addunyaa tana guutuu amaan mul'isiin jaanii sa'aa 36 keessatti waan itti daleedu maali? Mootummaa hin ta'u malee yoon ta'e. Mootummaa addunyaa.
mootummaa addunyaa sa'aatii damee soddomii Sa'a jaha soddomii- si kannani amma sa'a soddomii jahatti waan feete horsiistee waan feete buusuu dandeessaa waan feete hojjechuu dandeessaa sa'a soddomii jaha tana keessatti waan fedhe si hayyamama siin jaani sa'a soddomii jaha booda irraa buutoo osoo siin jaani waan ati jalqaba hojjettu maali? itti gaafatamallee fudhadheetiin seenaa keessatti illee fedhu yakkamaallee haa ta'u Filisxeeniin deebisee dhaabee biyyummaa isii kannee fi maallaqa isiin ittiin ijaaramtu addunyaa sun qabdu lafa kaa'ee fi 36 san booda irraa bu'a. Gaazaa jechuudha. Maashaallah. Filisxiinuma jaarta jechuudha. Yaa akka yaada kiyya gaafa dhuunfaa kiyyatti. Ayiwaa. Gaafii Muniiraa lama turte. Muniiraa lamaanuu si deebiteemi? Lachuun haa deebitee nama biraatti carraa kanna gaafii birallee ni qaba silaa isinitti dheeressuun. Yalla. Thank you. Gaafii nama biraatu jira. Galatoomi Muniiraa teenya. Okay. Yaadnu jira. Malee madabbaa. Okay. Aboo mata dhagoo tokko gaafiin qaba jee mucaa Hamzaa jaanii san. Hamzaa gaafii lamaa ol siin kannu dhageeffadhu. Lama gaafatta siiriyeesiin gaafattu entertainment by the way an addunyaa sanarraa nama arkee nama akka Hamzaa Ibrahim kana mataa jabaatu arkeen beeku jireenyuma kiyyattu mata dhagoo oliin isinii galchaa goye. Caalaa warra hojii kana ol galchime. Okay, next thing is wait, Chala. Ija khayyata kan gamne sammo. Okay. Aya Abu Hamza. Ha video duba sunu. Alaikum salam wa rahmatullah. Bata jalla dunya rasi bar jalla irra jalla nawa. Asumanu by the way ati Oromo miti Ildida Enyu? Ildi gale bode miti Ildi gurati gurban kuni badde Ethiopia rufte malikan bari tizo asrafe Oromo miti Ildida kabat lagi nice rije kabat lagi rije sana alim sobu akasi just for fun Wanni khe tolchime maiki khe sagale murti akami sagale namza. Telefoona irraa baasi jeen. Nyaanyu ready ta'e gaafii qabdaami nyaanyu tilleen. Urfoo. Amani dhagama Jiru. amani dhagama bo Ammani dhagama yaa. Okay. Asumanu ka gaafa malikan bar biyya bulchu sani as Itoophiyaa laalu dhufanii indiin asitti haftee gartee abdeeshoo kun indiidha Oromoo miti baraadhaa jechuu barbaadeeti taphumaaf hin jee karaa gabaabaa murtii wanni gaafadhu takka illee hin jiru maalin jechuu barbaade seetan gaafin qabu. Murtiin beeytanii akka inni haala inni keessa ture gabaabumatti sooshaal miidiyaa qofatti dubbatu jira warra lafaan maanu warri lafaan godhuufeef godhu warri sooshaal miidiyaa sumarraa eegaltee jechuu abdeeshoo baallama qabdanii fi nama Oromoo hin ta'in wajjin geemii guddaa tokko murtii kana taphachiisu qabdaniidha yaadni kiyyaa yaaduma kanaan dabarfachuu barbaada gama sooshaal miidiyaatiin wanni godhamuu qabu akkaawuntiin maxxanfamee minaamin osoo hin taane akka jirutti sooshaal miidiyaan kun gaa tiktook irratti gaddeebi'ee jira namoota jaartanii keessaayis marii gootanii baallama tokko qabdanii fi geemii biig geemii tokko taphachiistanii akkasitti hamilee itti godhu qabdanii nama Oromoo ta'uu qabu yaada kiyyaa kanumaa gaafiin qabu. Osoo hin beeyin Hamza. Wait, gaafii please. Wallee takka walar doordanaa kilaasika wanni gitaaraan silaa irra nu buuste takka. Please. Abo afaan Ingiliishiitiin dalagu jira barsanum. Adeero ammaa Mee highlight misaan ujaya haa kanuma Ingiliishaan mee nujaya ni dhaggeeffanname. issue from Lali Solis Ring. A nation take a stand. Ethiopia a father in a trying hand. Sudan the son but lab below has placed well Egypt a pastor child but to the test. His dummy is our dummy is represent the might. Between labor banishing the night. The land is our land birthright or ancestor claim. Ethiopia a weakens few by flame. The Ethiopian is up, the Ethiopian is up. That to attack our first rough, our valley and army were careful new path. History whispers of victories when Italy remember the battles began. Ethiopia had never been colonized. Malfet as yet. Rapparumaa akkam qabdan yaa waabdi. Please walar doordanaa takka.
اوكي بالعربي يعني بالعربي. يلا امشي يا هذا اللي توبي فوق. هذا الاثيوبي فوق فوق مو. اثيوبيا ابو النيل والسودان من النيل ومصر من الرضاعة. علم ايها الجاهل ازم حدودك ولا نقطع ربك. هذا لغانكم فصحى لا تنمان جا ومتى تقول إنسان هذا رياسانكم فصحى وانت في جتة. السد سدنا والأرض ضدنا نبني بأموال شعبنا ومن يعتدي علينا نمسه من أرضنا. الجيش الباسل عندنا اسأل تاريخ أرضنا وجيشنا قد فعلنا ما فعلنا بطالية ومصر فرعونية. قد حزمناكم أبوكم أيام تاريخية أيام باشا أنكم قوم فاسقية. اعلم إثيوبيا هي دولة واحد لم تستعمر تاريخية. ادخل جوجل وبه تاريخ إثيوبيا تمامية. نحن قوم التاريخية نصرنا دين الإسلامية. يا مصري أنتم خاينية. ادعم حولك غزة الفلسطينية جاي خاخية. غزة فلسطينية سوري غزة فلسطينية. أكاسي نحن معك يا بلادي كونوا قوية واستمرارية. يعني هذا الفصحى اللغة الفصحى يعني الأوروميين ما تفهمون منها ولا شيء. والفام ما في مشكلة. أكاسي أما إنجليش تاريخ الداتين وان أمني مليون إباس الدميادين فيديو الدا كليب الداتين أصبح ما جرا. خن هرامي متي باي ذا واي أن شيخة أستاذة والمفتي مفتي ده بقدرة الله. هذا هو بقدرة الله. سيجلته من أراد علما فليتق الله واتقوا الله ويعلمكم الله. يا رب دي كما ربي أمنوا قبل دي روحي يعني مفتي ده أستاذة الحمد لله بقدرة الله ده. كن هرامي متي بيتيتي قبصهم بيخيتي سجلتهم بيخيش نشيد الوطني باسون هرامي متي رجاجر قرآن خيسي خان أبو دوري أبو ذات يجوا برباديتي. نلاقي في الإنجليش وانتاجيني متنسى ترانس أكسنتي أمريكاني ده وانتاجين تفسير إيسا إنجليش وماني متنسى. أكن من إنجليش إرجع أبو وبتوفي يوني في عرب الراول لا ليشوا. اوكي أكاسي جبادة مرتي خنمان جبيسان سنجا أتلي لفن كان دبيتنا أتيني بيتجا أبا نمجارون تقفلا سلا بيجي إثيوبيا تنا نمجارته تيجون دندي سكرو كنا مبولش جروتو سمارت. لما سمارت بيجي إثيوبيا تنا مبولش جرا إندن ديسو ولا إندن ديسو ميديا ركون وكان نمولي كبتشو ترى ولي كبيتي جروبا خنا بريد أبردون سنجا جبادو اتفوفي وجي بريد جيتا. Thank you. اوكي طريق ديبنا مرتي جبادو أبشر اوكي برو. دوي دربما اوكي sagantaa murtiitii jidduun entertain godhuu turre. Hamzaan nama mataa jabaatu ni beektan jallaadha. Akka Oromootti jallaa mucaa kana qabna. Namuu ni beeka kana. Waan akkam fidduu Hamzaa anis carramaan qabu kanatti sirra deema waan akkuma. Anyway sanii murtii gara sagantaa dhumarratti murtii namoota gaafii entertain godhan yoo barbaadde si galchu ammallee ni danda'a. Okay, obbo Harootu dhufe wait Haroo nama tasgabbaawaa indiyaa kanarraa jiraate obbo Haroodha. Obbo Haroo Sheekh. Assalamu alaikum. Akkamitti jirtan nagaa? Wa alaikum salaam. Baga nagaan dhufte. Fayyaadha. Galatooma murtii akkam nagaa miti? Hawaasni as jala jirtan hundinuu. Inshaatu. Welcome Haroo. Anillee jalqabarraa inni isin dhaggeeffachaa ture. Haroo sagalee ta'e xiqqoo. Mee wanti godhaa qoy. Okay. Ni dhaggeeffama amma? Numa dhaggeeffama jallasiin tayyee haasa'e. Galatoomii abdee sagantaa bareedduu nu qopheessitee obboleessa keenya fiddee akkanatti yaada isaatii fi waan hunda hawaasa wajjin illee wal galchiisee hubachiisuudhaaf waan bareeda jeetiitii yaada. Ammoo ani bakka sana keessatti waan takka saniin silaa meebii na jala yoo dabartee sin beeku ani akka nama takkaatitti guyyaa murtiin miira keessa gale san anillee achuma jala taa'eetiin ibsa daawwachaa ture. Nama tasgabbaawaa nama silaa shoora ani akka yaada kiyyatti taphate jedhee yaadu meebii namni biraa akkas jechuu dhaba mala namni tokko kan silaa hogguu sanitti murtii obboleessa keenya suuta godhee akkasitti xiqqollee akka
ifqeessa gaddeebi'u godhee taasise inni illee kabajee ol naqe Hamzaa Sheikh Jaabir. So Hamzaa Sheikh Jaabir kana akka hawaasaatti nuti hundi nama galateeffachuu qabu jeetiitii yaadaan guyyaa sana wanni inni dalage waan laaftuu namatti haa fakkaattu malee waan laaftuu miti waan jabduu dalagee jeetii yaada. So sagantaa kee amma goote kana keessatti hin dhageenye yaada jedhuufin bakka san namni hundinuu akka nama tasgabbaawaa gizeenii akkasitti namni yaada addaa keessa gale nama san nama kabajinu tokko gizeenii fi harkannee nama sanirraa yaada isaa dhageenye akka namni haa yaada nama sanii fudhatu waan beenu jecha biyya takka gizee akkasii nama silaa jaalannu san if bira ol galchanii namni san yoo nama haaseesse bareeda jeetii yaada guyyaa san waan Hamzaan dalageef hedduu takka akka nama takkaatti illee galatoomii jechuun ni fadheetuma osoo sagantaan tun hin xumuramin. Dhiifama Asumaanaa deebisaa fi Asumaaniin deebisaa fi Asumaaniin si deebisaa. Hamzaa Sheikh Jaabir namaan an dhaga'u saahiba kiyya nama akkaan jaaladhuu fi kabaju sagantaan abdeedhaa yeroo hundee olaaltee jiraatte mee namoota akkaan galateeffattu kanaan goolabama. Addatti namaan galateeffadhu keessaa fi warra yeroo sanitti qirteemi bilbilaan biizii na godhe san hunda caalaa ummata san keessatti na biratti dhufee haala san keessatti yeroo si hallayyatti yookaan waan wayii tokko keessa kufuu jiru namni hedduun duubaa itti gassi dhiibu inni tokkichi bakka sanarraa waan godheef ganaadhaa sagantaan akka itti goolabamuuf pilaatineem bakka ta'e kaayeefiitiin eeguu jira haroo kiyya akkasin naa hubadhu si jechuudha Asumaan. Tole galatoomii yoon jarjaree dhiifama naa godha. Waan eeggachuuf dadhabeeti ta'a asuma sagantaan tunna biraan dhumneen akkasii waan kana weermasiisan kan nuuf fedhe. Tole Mr. Abde thank you fayyaadee jala isin dhageeffannaa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Sibiin bilbilaaro? Okay, daawwattoota keenya warroonni sa'a dheeraa nu jala teessanii daawwachaa turtan irra deebinee galatoomaa isin jechuu barbaada. Nyaanyu galatoomii caalaa Oroo noof kolchii dhiifamas naa godhe yeroo takka bara gaafii itti aantu dabarreeti. Maybe efa xumura geenye boodarra ammas deebinee enjoy goona. Gaafii hafteetu jira. Gaafilee san keessaa murtii dhimma Direedawaati. Dhimma Direedawaati wal qabatee ijoollee obboleeyyan keenya Direedawaatiinis yeroo takka walitti ni buutan. Deebitee gaafa wayii kantiibaanis walitti buutanii turtan. Maaliif waa'ee Direedawaa kana xiyyeeffannoo itti kan ta'e irra deebitee haga namaa walitti bu'uu geessetti dubbachuu turte. Waan kanarraa mee nu dubbadhu. Gaafii ani haga ammaa na gaafatte keessaa jechuun gaafii ma gaafatamuu qabu na gaafatte hundi keessanuu inumaa'uu akka nama birallee ga'uuf agaree foo'ii isin jenne hundi keessan qophii liinkii riippoostii godhatee sirriitti na dhaggeeffadha waa'ee Direedawaa kanarratti ittiin aarsaa kafalee Direedawaan diraa fi maalin siin jaa akka Finfinneen Oromiyaa handhuuratti Harargeedhaaf Direedawaan handhuura qofaa miti tiruu fi onnee faadhanii beektaa magaalaan guddoon nuti qabnu Direedawaadha. Magaalaa Direedawaa tanarratti laa asirratti jalqaba waan si jalqabuun nama tokkoof akkaan jibba hin qabne nama tokkoof ilaalcha hamaa akka hin qabne Direedawaa irratti garuu qoosaa akka hin jirre wanniin an kaleessa jechaa ture itti arrabsame itti hidhame itti Finfinnee keessa barbaadame sun waan Direedawaa irratti har'a ta'ee haga Awaashitti lafti tunteenyaa warri Sumaalee kun gad dhufee jira kana akka dhufni hin beeka jira kana maal akka isaan Naayiroobii tana godhan hin beeka magaalota Tanzaaniyaa Afrikaa Keenyaa Ugaandaa Rwaandaa Burundii Koongoo namni deemee beeku ni beeka. So gaafa dur dubbachaa turerra please magaalaa Direedawaa tana keessatti waan Oromoo fakkaatu barbaanna magaalli ta Oromooti ta Oromooti ta Oromoo ta'uudhaaf daran ka calaqqisu hoggansa aangorra jiru. Hoggansi aangorra jiru kun seenaa teessan bareechaa aangorraa aga jirtan waan Oromoo fakkaatu hojjedha. Please Direedawaa keessa waan akkamii isinirraa feena? Like Finfinnee keessa Siidaa Ali Birraa qabna haagas goo Haayile Gaarmanta kanaa agartee jirta. Adaamaa keessa Siidaa Ali Birraatu jira. Daandii Ali Birraa kophatti hojjetameetu jira. Maqaan gandii itti yaamamuutu jira. Maaliifi Direedawaa keessaa hin qabaannu even manni barumsa Ali Birraa haa ijaaramuu jennaan
Gaafa san jalqaba ajandaa sanaa gadi hin beekne beekta. Mana barumsaa Libirraa Dirredhawaa keessatti dhaloonni itti baratu maaliif hin ijaaramne akkana wal qabu turre. Manni barumsaa sun ajandaan sun guddatee hawaasa bira geenyaan akka ijaaramuuf eessa 3 kiiloo siin jaan caakkaa bosona keessatti. No irraa babbaqachuuf irraacha qabuun hin barbaachisu. Obboleessa keenya bulchu dura itti himna immoo waan akkanaas irraa fedha hawaasni boruu gizee buute seenaa tante takkalaa uumaa maal jaanii kadhootan miidiirra oofan kun waan murtii wajji wal qabatu. Murtiin siiriyeslii waa'ee Dirredhawaa irratti uuma fakkaatu fi waan irsarraa eeggamu qofa dubbata akka ilma Oromoo baha Oromiyaatti dhalate tokkotti. Dirredhawaan lafa Oromooti lafaa fi lafee isiitu ta'e Oromooti seenaaf aadaaf duudhaan aartii Oromootu achi burqe alaabaatu achi tolfame. Maanin siin jaaga hundeeffama waa kumaatama Oromoo tanaatu achitti gadi dhaabbate magaala Oromooti. Har'a gaddeebituun dhuftee magaalaa san keessa dhaabbatte bulchiinsa isaanii jalatti ummata bal'aa kanaaf muummicha ministeera illee arrabsite wanni nan gaafas jeesuun dhuftee ragaa baateef. Anyway ammallee wanni nuti jennu maali beektaa? Irra deddeebinee itti himaa turre. Magaalli tun sabaaf sablammii keessa jiraataa? Ni jiraata. Sabaaf sablammii Somaalee, Amaara, Tigree, waan barbaadde itti yaami ni jira keessa jiraata. Adaamaa keessas ni jiraatan. Finfinnee keessa inumaa baay'inaan eenyu jiraata. Maaliif completely jecha muummichi ministeeraa afaanii baafatee dubbate? Kaleessas ta Oromiyaa turte, harrelee ta Oromiyaati, borullee ta Oromiyaati. Inni jee kana nama Dirredhawaa keessa jiraatu tokko irraan dhageessu even hoggansa dhiisii jechuudha. Waa'een kun bicha arra maal nyaannaa fi arra maal dubbannaa arra maal dabarraa osoo hin ta'in nuti ni deemnaa bara yeroo xiqqoo tokko even umrii keenya gimmaasha barraa jiraannee jirra jechuu dandeessa. Namni amma amma 60 waliin jaarsa rabbii beeka. Garuu maal lafa keessee deemte? Dubbiin muummichi ministeeraa dubbate sun namni hedduun akka qallaalitti fudhate. Mootummoota biyya kanaa dabre keessatti namni ifatti kileer godhee akkana lafa kaa'ee deemee hin jiru. Har'a waan tokkoon si yaadachiisa. Itoophiyaa fi Eertiraan gizee wal morman arguu jirta. Waa'ee maalirratti? Waa'ee ulaa galaanaa irratti. Ulaan galaanaa kun kan Itoophiyaa ture eeyyeen Afrikaan ni beeti. Har'a garuu mootummaa yeroo san jiruuttu dadhabina isaatiif dabarsee kan nee deeme. Agartee osoo ta'ee Itoophiyaa godhee deeme waa'ee har'a kirikiriin kun dhufa borummoo maaltu dhufuu danda'a? Eenyu biyya tana bulchuu danda'a. Kanaaf wanni inni lafa kaayee deeme sun waan kileeridha. Anillee wanni irratti deddeebi'ee ijoolleen hedduu nama mormaa turan obboleeyyan kee hiriyoota kee nama wajjin nyaadhee dhugu nama wal beeynu ammoo ejjannoon kiyya Dirredhawaa irratti isaanirraa adda. Kileer godheetiin jala muree itti hima. Dirredhawaan bifaanis lafaanis uumamaanis hawaasa baha Oromiyaa fakkaatti magaalaa guddoo akka Harargeetti qabna. Magaalaa guddoo Harargee bahaatiif magaalaa ta'uu qabdu. Oromiyaa jala deebuu qabdu. Kana kaleessas jechaatiin ture harrallee ninjaa borullee ninjaa. So arra magaalaa san keessa jira namaa waan anjaaf. Arra magaalaa san keessa jira ani kantiibaa kana jalan jira hin dubbaddu. Arra sabaaf sablammii wajjin jira. Wajji qabnaa siin jaan irra hedduun dhiiga keenya kara isaa Xiqqeenya isaanii hin barbaannu, guddina isaanii barbaanna, kabaja isaanii barbaanna. Garuu yeroo tokko tokko beekta mee abbaan gadaa keenya gadi baheetii waan jee Dirredhawaa waliin qabna. Okkee jenneen hin dinne waliin qabna. Soomaaleen Soomaalee qaba malee Oromoon hin qabdu siin jetti. Walgahii dheengadda irratti muummichaa fi sabni guddaan kun arrabsame sanirra ugaasotaa ture. Ugaasota jechuun abbaa gadaa Soomaalee. Eenyufaat ture. Gaafa namni tokko tuqamu. By the way, namni tokko nama tokko beeka. Bakka inni jirutti ni jaalalanii qabanya. Khadiir Joowar namni isarra faarfame, namni isarra bakki kennameef, namni isarra eebbifame, namni isarra jaalatame hin jiru. Jaalalti uummanni kanneef sun fiicharii wayii hojjetaa jaameeti gaafa duraan godhuuf irraa eegalee. Kabanyee jaalalli Dirredhawaa fi xiyyaadha qaamaanis isa argee waan dalaguu qaban hagan danda'u itti hime namni hundi ni beeka. Akka irra sirriitti naa hubattaniif. Garuu haga yaanne hin taane maaliif waanuma xiqqishoo ummata kana fakkaatu faaruun humaa bu'aan qabu obboleessi faaruun inni boruu haata bakka boruu aangorraa kaanaati yeroo kantiibaa achiin jedhamta kantiibaa dur jedhamta sigaleen kanaaf waan gaarii ani amma gaafniin Dirredhawaarra akka argii murutee yoom akka ta'e beekta obboleettiin teenya intalli Oromoodha tasanuu haati lakkuu tagaraa qabdu magaalaa san keessatti liyyuu haayilii naannoo Somaalee irraa dhufteen kililii shanirraa daangaa ceetee magaalaa Oromiyaadhaa Dirredhawaa keessatti federaalaan bultii jaamtu keessatti rasaasaan dhahamtee ajjeefamtee akka nama gadamsaa adamsetti gadamsaa irra yoo bosona Baalee bosona eessa
Awaash paarkii dheeyitee ajjeeftee miiliyoon kafalta. Namni ishii gaafate hin jiru. Miidiyaan magaalattii yaada irratti hin kennine ajjeefamuu intala tanaa poolisiin magaalaa ibsa hin baafne bulchiinsi magaalaa hin dubbanne abbootiin gadaa hin dubbanne ustaazotii magaalaa san keessa jiru hin dubbanne ukkaamsanii inumaa'u maatii intalaa haga doorsiisutti deemame. Waa'ee intalli tun lafa isirratti maatii isirratti bakka itti dhalattee guddatte irratti waa'ee agartee wanni irra ta'e kun boroo maal ta'uu malaayyee imagine dhaloota dhufuuf kanaaf dhiiga ishii dhabdee dhugaa ishii dhabdee akkamaan seeratti hin dhiyaanne. Ani waaniin jee evinsi himu hin qabu dhugaa sanillee dhabnee hafne gaafa intalli takka dirree dhawaa maqaa dhoyitee dubartoota dirree dhawaa arrabsite jaamte magaalaa Finfinnee irraa qabamtee dirree dhawaatti hidhamtee beekamtiin guddaan kan neemee fi manneen barii dirree dhawaadhaa taa'ee waliin boo'ee dhiifama jedhanii ni gaggeessan. Adeero ijoolleen dirree dhawaa keessatti gaafa ajjecha Haacaaluudhaa waliin bu'iinsa uumameen hidhamte. Maqaan yaadadha kamaneedhaa isa wajji turre jundaafaa jaama warra amma 30 itti murteeffame ni beekan maatiin isaanii warri as jala jiru namni assalaamu alaikum jedhamu jiru waan addaa waan ta'eef miti beeka yakka biraa raawwataniif shororkeessummaa yeroo sun warri saba biraa ni bahaa ture dirree dhawaan Oromoodhaaf seenaa qofaan osoo hin ta'in sheenaadhaan osoo hin ta'in wanta amma hojjetamuunis Oromoo fakkaachuu qabdi irratti ijennoon kiyya lafa isiitu ta Oromooti. Dhaloota Alii Birraati. Bakka Alii Birraan itti dhalate keessaa arra siidaa takka keessaan qabu. Karaa takka maqaa isaatiin moggaafame keessaan qabu. Waan takka paarkii sanillee afaan Oromoo irratti hin barreeffamne naa dhaggeeffadhu sirriitti. Paarkii Alii Birraa jiru kan milineem ture sanii maqaan afaan Oromoo irratti hin barreeffamne. At least kabaja Dooktara kabaja Artist Alii Birraatiif maqaa san irratti afaan Oromoo hin barreeffamneef. Waa'ee akkamitti nutti hin dhagahamne akkamitti nama siyaasaa taa'anii miti bar siyaasa keessa hin jiru waan siyaasa irra jibbuun qabu. Lafeen waan irra nyaatamu. Lafti garuu seenaa dhaloota boru dhufuuti. Kanaaf waa'ee dirree dhawaa irratti eenyumaanillee wanni waliin galleef taa'ee mormuuf kophaa kiyyateef itti jibbameef sun sani. Dirree dhawaan nin dheeresse. Wanni hin dheeresseef hin qaba. Bu'uura aartii Oromoo hundeeffama maal jedhin siima. Waa hunda Oromoo kanaa ta'uu dandeessa. Qarooma bahaa Oromiyaa. Sigalame nuti jijjigaan teenya jennaa isaan asitti dirree dhawaan. Dheengadda gaafa kabajamoo kantiibaa dirree dhawaa obbo Khadiir Jowaar dhuunfaadhaan tuqame nuti waa isaan jennee lakki karaan kun sirrii miti jennee isaan morminee fi dirree dhawaan akkas taate jennee gadi dubbanne abbaan gadaa nafne qeesii nafne sheekii nafne ugaasni nafne gadi bahanii dachiin isiin haacitu peermudaa tiringilii nuun jaan amiin isaan manguddoota keenya warra nuti jaalannu amiin jennee callisne. Yoo dhugaan nuti dubbanne kun dogoggora ta'e hanuun cittu jennee dhiifne. Gaafa obboleettiin teenya magaalaa san keessatti guyyaa adii rasaa sana ajjeefamte isaan hundinuu hin dubbanne Khadiiroo tuqamiif dubbatan turanii. Har'a gaafa gabbayee sabni guddaan kun arrabsame gaaddi isaanii jalatti hin dubbanne kabaja qabnaa fi waan kana isaanillee silaa itti yaadanii gaariidha. Silaa itti yaadanii gaariidha. Osoo maal naan ja'an ilaalle gaariidha. Maaliin godhuu qabaa yaadanii gaariidha. Galatoomi gaa waa'een dirree dhawaadha akka yaadutti kana. Thank you. Galatoomi. Okay, daawwattoota keenya dhumarratti karaa gaafii xumura geenya jirra. Egaa murtii sagantaa gaafiif deebii waliin godhuu keetiif galatoomii yeroo hin ta'e aarsaa gootee dhumarratti osoo hin xumurin dura nama galatoonfachuu qabdu dhumarratti dhaamsa qabdu gabaabsiitii nuuf ibsii hawaasa keetitti dhaamadhu adda baana inshaallah. Okay. Akka reefu inni kaase Ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabiriin duraanuu ni beekaa irra deebi'ee itti himuudhaaf immoo hedduu naa galatoomii ulfaadhu waan biraa osoo hin taane jechi guyyaa tokkichisan miira kiyyee kan keessa jiru namni na hubatisi namni na laalesii bakka sanitti. Indan hedduu naa ulfaadhu akkasumas manguddoota ustaazota ulamaa'ee bakka san turte hundi isaanii galatoomaa obboleessa keessan abdii isin kanitaniif ammallee isin eegu jira at least waan biraa homaa naan godhinaa waan rabbi godhee hin ooltu an nama ganaa dargaggeessa humna qabuu fiigee waan fidu please akkuma waadaa seentan san waadaa keessan irraa illee wanni biraa yoo hafe bilbiluma sagalee jabaadhu akkamirra jirtaa garteemi haala akkamiin deemaa jirtaa nagaa qabdaa qofa oolaa gaafannuudha kabira namni nan galateeffadhu gaanii beeytaa kakeessa kiyyaa dubbatu kakeessa kiyya na hubatu
qarshii qabaateetii miti dhugaa qabaatee yeroo hunda na waliin tahuu baqa waan keessa xiyyaa jechuun nama maqaa xiyyaa arrabe hedduu fudhatu murtiin maallaqa harkateeti maallaqaan gara amantii deebistaniin ja'ame waan kanallee quba qabaadhara ani maallaqni qeerransaa faa ijoollee Saudi jiran nama lama kan irreef maqaa sii kaasee obboleeyyan kiyya akkuma nama tokkotti abshir haga isaan sida qabanii warra naan jaane hunda saniin galatoomaa jeenitiin anaaf ammoo maallaqni nan harkadhee karaa amantii deebi'ee yookaan amantii keessaa biyya akkan jirre asumannaa hubadhaati. Qooda qocaaf kaaye allaattiin hin fuune hoggusa galchufanii hoggusa galchuun ni jira bikka kiyyattis ni deebi'a hawaasaan irraa dhaladhe completely waliigalattiin galateeffachuuti barbaada isin galatoomaadha ani bagaan isin irraa dhaladhe qabeenyaan osoo hin ta'in fageenyaan osoo hin ta'in maallaqaan osoo hin ta'in kanaan osoo hin ta'in abdiin ani isin biraa qabuutu jira waan ta'eef naa galatooma ulfaadhaa hundi keessan bagaan isin irraa dhaladhe addatti illee obboleessa kiyyaa Aleeks Taayyee naa galateeffadhaa bakka isaa agartanitti akka waan anaa agartanii naa laalaa naa ulfaadhu jaadhaanii baga gammadde illee naa jaadhaanii cilee isaatillee godhuuf deemna dhiyeenyatti waliin cilee isaanii goonaaf inshaallah so taakkanaati maqaa adda addaan tokko tokko yaamee hin danda'u walumaa galatti ati ummanni ulfaataan kabajamaan ummanni Oromoo baha Oromiyaadha kan walitti dhiyaan walbeeyin hayaadaan waliin hubatin hagaraa keessaa walbeeyin illee hundi keessanuu naa ulfaadhaa naa horaa naa bulaa naa jiraadha akka Oromootti illee hundi keessaniin jaaladhaniin kabaja addatti immoo Harargeetti yaafan gizee hunda lubbuudhaan kannaa maaliif anaattu isinirraa dhalatee anaattu ilma keessanii hammaadhu anaat hamaa keessanii gaarii yoon ta'e anaa gaarii keessanii maal jee kan sii mun beeku asumaan immoo irra deebi'ee lulaa intala jaamtota warra baalee ni beeytaa nama yeroo hedduu miidiyaa kanarratti daawaa godhu anaa jecha arraba hedduu fudhattee anaa jecha uleen meeqa itti buutee naa ulfaadhu naa galatoomii fayyaa naa ta'in jechuu ni barbaaddaa ani ammoo bagaan isinirraa dhaladhee ilma keessan tahee anaatu rakkoo xiyya isin dhosse malee isin homaan taanii ganallee an rakkoo xiyya daran gammachuu xiyya akka harkataniin barbaada perfect hagaan ta'e hagaan dandeetti akka isinirraa feetanillee ta'uu ni yaala ammoo namni muslimaa ka perfect ta'e hin jiru amantii muslimaa qofaa perfect amantiin muslimaa hanqinaa fi hanqoota akka hin qabdu wama yaada irraa kannatan teeknooloojii fi saayinsiin tokko ittiin dhaqqabne beekumsi addunyaa tanaa ittiin dhaqqabne kanaaf hanqina tokko hin qabdu gaafaan an balleesse yookaan namni muslimaa tokko dogoggore amantii bakka bu'ee osoo hin taane nama dhuunfaa san bakka bu'ee kawaqa samu nama muslimaa san ta'uu hin malee amantii ta'uu hin qabu amantaa hundaa kabajan qaba amantaan tiyya anaaf lubbuu kiyya nin jaaladha warra gaafa sanatti mufattanii anaanillee waa jettanii asumaaniin osoo isin hin beekinillee hafuunallee ani isin jeetiin jira ka isin mufachiise dhiifame isin jeetiin jira hawaasa baha Oromiyaadha wallaahi lubbuun tiyya fidaa isin haa taatu waan biraa waan hin jiru qabu assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Tole murtii galatoomii ulfaadhu nagayaan turi walitti deebina sitti haa tolu. Kami jirtan daawwattoota sa'a dheeraan waliin turtanii irra deebi'anis galatoomaan isin jechuu barbaada. Obbo Nyaanyu by the way Nyaanyuun nama maqaa Nyaanyuu jedhamu dhageessanii ni beektanii uummatoo nama maqaa Nyaanyuu jedhamu qaba saahiba akka obboleessaa tokko yeroon badii balleesses na gorsu dhalataa Baaleetii. Nama maqaan Nyaanyuu takkaa dhageessanii isin Nyaanyuu jedhama maqaan isaa Nyaanyuu maali maqaan akkanaa hin jiru addunyaarra eessaa akka inni fidees hin beeku anyway Nyaanyuun as jala jira sa'a dheeraa na waliin ture Nyaanyuu gaa namni waan adda adda beeka anyway galatoomaan isin jechuu barbaadaa maaltu ofe waan biraa amma maaltu walitti noofe akka walitti nuun hafnee adda baanu adda deemnu Hamza Ibrahim Disa Hamza Ibrahim mataa jabaataa caalaan oroo ija takka hin qabu jaan caalaa oroo ka profaayira motora Yamaha irra kaati takka Yamaha moo Suzuki irra kaati isa caalaa ni jirtaa jalame mee ni jira caalaan sana caalaa oroo I think Abdii Dadar ni jirta Assalamu alaikum Abdii isin agarre sorry nagee qabdaa yaa ni jira caalaan ija takka hin qabu jaan by the way caalaa sana
hedduun gaddee caalaa ija takka achuu dhama feetiif. Akkasitti hin dhagee gaanii hin dhagee yoo qabaatte niin qabaa jee naa bilbili viidiyoo sin laala san booda ragaan hin gassi baasa. Anyway akkasii warra akka saadaamsanii saadaamni beektanii kan mul'anne san maal jaagaasa wanni saadaamsa.